Addunyaan keenya gara kamitti adeemaa jirti? Ji'oota muraasaan dura addunyaan keenya misaayila yookaan niwukilaara caalmaa dhala namaatiif wanti sodaachisaan qophaa'eera jechuudhaan namoonni gurguddoon addunyaa keenyaa dubbatanii turan. Isaan keessaa mootii Ruusiyaa Vilaadimeer Puutiin dabalatee wanta ajaa'ibsiisaa dubbataniiru. Keessumattuu bara 2022tti addunyaa keenya irratti wanti boombii misaayilaa caalmaa dhala namaatiif farra jedhamee dhala namaa lafarraa balleessuu danda'a jedhamee qophaa'ee ture ifa baheetu jira. Akkam jirtu daawwattoota keenya? Har'a Kiristiyaan miidiyaa irraa kan daawwachaa jirtan qophii haaraa qabannee dhiyaannetti jirra. YouTube kanaaf haaraa kan taatan subscribe kan jedhu akkasuma mallattoo bilbilaa sana tuquun dagatina. Kana yeroo gootan qophiin keenya biroon nuyi kana booddee hojjennu isin dhaqqabu jechuudha. Har'a egaan daawwattoota keenyaa qophii keenya keessatti wanta jiraachuu dhala namaatiif farra jedhamee fi wanta ciggaasisaa dhalli namaa hin beekne haa ta'u malee saayintistoonni hafuura hamaan geggeeffamanii qoratanii bira ga'anii fi dhala namaatiif qopheessan qabannee isiniif dhiyaannetti jirra. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Odeeffannoo kiristaanummaa dabalataa jechuudhaan nuuf qooduu kan barbaaddan lakkoofsa bilbilaa description boxii keenya keessatti argamuun yoo nuu qooddan deebifnee qulqulleeffannee isiniif qoonnaa. Turtii booddee walitti deebina. Akkuma beekamu fiilmiin dhukkuba koronaa ibsu waggootaan dura hojjetamee hojiitti hiikame. Waggaa 3 dura fiilmiin tokko hojjetame. Maqaan fiilmii kanaa Human Nature jedhamuudhaan beekama. Dhimmi ijoon fiilmichi irratti xiyyeeffatu waan CRISPR jedhamu ture. Addunyaa keenya irratti wantoota sodaachisoo fi yaaddessoo farra dhala namaati jedhaman akkasuma gadhiifamuuf jiran yeroo qophaa'anitti jalqaba irratti bifa fiilmiitiin hojjetamuudhaan dhala namaatiif dhiyaatu. Daawwattoonni fiilmii sanaa garuu eenyu akka qopheesse maaliif fiilmichi isaaniif akka dhiyaate hin beekan. Seenanii daawwatanii kolfaniitti bashannananii lafa isaan dhiphisutti dhiphatanii ba'u. Haa ta'u malee fiilmichi hojiitti hiikamuun guyyoota muraasaa booddee yookaan waggoota muraasaa booddee daawwattoota sana miidhuuf hojiirra oola. Koronaan utuu hojiirra hin oolin yookaan utuu hin gadhiifamin duraa fiilmiin dhukkuba koronaa ibsu tokko hojjetamee waggoota muraasaa booddee jechuudha hojiirra ooluudhaan dhukkubi koronaa addunyaa irratti gadhiifame. Akkuma kanaa fiilmiin haaraan tokko gadhiifametu jira. Fiilmiin kun Human Nature jedhama. Kan inni irratti xiyyeeffatu DNA dhala namaa jechuudha. Muranii suphuun DNA namaa walitti haaressuu jechuudha. Fiilmicha keessatti saayintistoonni hirmaatan martinuu waa'ee CRISPR jedhamu kana hojjetu. CRISPR jechuun jecha gabajee wayita ta'uu hiikaan isaa garuu DNA dhala namaa edit gochuu jechuudha. CRISPR yookaan gene editing jechuudhaanis ni waamama. Yaanni DNA namaa edit gochuu kun kan inni jalqabee yoomi gaaffii jedhuuf gara baroota kakuu moofaa waggoota 60 duraa yeroo bishaan badiisaa biyya lafaa irratti lola'een dura yeroo namnii fi waaqayyo wal dhaban waaqayyos namoota uumuu isaatti gaabbisanitti nu geessa. Haa ta'u malee ibsa kana booddeen itti isinii deebi'a. Ammaaf garuu waa'ee DNA namaa edit gochuun kun deebi'ee akka leellifamuu fi akka yaadatamu kan ta'e waggaa 8 har'aatiin dura dubartii baayookeemistii tokkoonidha. Qorattittiin Jennifer Doudna jedhamti. Laaboraatoorii baayoloojii keessatti argannoon argadhe jettee barreessitee maxxansuudhaanis kitaabatti geeddartee jirti. Argannoo ishee kanarraa ka'uudhaan wanti isheen hin eegne yookaan wanti isheen kanan qoradha jettee hin karoorfatin wanti saayintistoota hundumaaf haaraa ta'ee biyya lafaa irratti uumame. Saayintistoonni beekamoon addunyaa kanarra jiranis gara isheetti girrisuu jalqaban. Saayintistiin kun argadhe kan isheen jettee DNA dhala namaa muranii edit gochuudhaan yookaan deebisanii suphuudhaan
hojiitti deebisuun akka danda'amudha. DNA nama dhukkubsataa tokko bakka DNA nama dhukkubsate sanaa muranii baasuudhaan DNA gara biraa fayyaa itti suphuudhaan dhukkubsatoota fayyisuun danda'ameeras jetti. Qorannoo dubartii kanarratti hundaa'uudhaan saayintistoonni gurguddoon ishee duukaa bu'anii DNA namaa kutanii ediit gochuudhaan yookaan suphuun akka danda'amu irratti waliif galan. Kanarraa ka'uudhaanis fiilmiin waggaa 8 duraa gadhiifame kun DNA namaa suphuu irratti xiyyeeffatu Human Nature jedhamu kun hojjetame. Akkuma fiilmicha irratti ibsame irratti DNA namoota du'uudhaaf jedhanii muranii suphuudhaan nama du'aa jiru tokko gara lubbuu itti horuu yookaan gara deebisanii umurii dheeraa akka jiraatu gochuun danda'ame jedhan. Yeroo jalqabaatiif DNA ilbiisota nama hiddanii hadhaa isaanii keessaa baasuudhaan ilbiisota nama hin hiddine taasisuun danda'ameera. Ilbiisota nama hin hiddine immoo hadhaa sana keessa kaa'uudhaan akka isaan nama hiddan taasifameera. Yaaliin isaanii inni biroon ammoo GMO jedhama. GMO fayyadamuudhaan soorata baay'ee mi'aawoo ta'an baay'isanii oomishuu fi sanyii filatamaa walitti makuun danda'ameera. Erga qorannoon kun taasifamee akka danda'amu mirkanaa'e booda biyyoonni gurguddatan wantoonni kun dhiibbaa qabaachuu danda'u moo hin danda'an, seera addunyaatiin dhorkamuu qabu moo hin qaban, hayyamamu moo haa hafu, balaansaa faayidaansaa maali kan jedhu irratti mari'ataa yoo turanis waliigaluun hin danda'amne. Sababiin gaaffiin kun ka'eefis gocha kana dudduuba wanti sodaachisaan dhala namaatiif qophaa'e waan jiruufidha. Namoonni CRISPR wanti jedhamu kun haa heeyyamamu yookaan DNA suphuun kun haa heeyyamamu jedhan yaanni isaan dhiyeessan dhalli namaa dhukkuba fayyuun hin danda'amneen wayita qabamu DNA nama dhukkubsate sanaa suphuudhaan deebisanii lubbuu itti horuu fi DNA isaa dhukkubsate sana keessaa baasuun kan biraa itti geeddaruun umurii dheeraa dhalli namaa akka jiraatu gochuun ni danda'ama yaada jedhu kaasu. Lammaffaa irratti ammoo namoota yeroo dhalatan qaama hir'uu ta'anii dhalatan DNA isaanii suphuudhaan qaama isaan hir'ate sana itti guutuuf ni fayyadaa jedhanii dubbatu. Kana malees daa'imman yeroo isaanii malee dhalatan erga dhalatanii booda umurii dheeraa waan hin qabaanneef dafanii akka isaan hin duuneef DNA isaanii muranii suphuun umurii dheeraa akka isaan jiraatan gochuunis ni danda'amaa jedhu. Saayintistoonni kun itti dabaluudhaan daa'imman garaa haadha isaanii keessa otoo jiranii iji isaanii yookaan funyaan isaanii akkasuma qaamni isaanii daa'imman akka maatiin sun argachuu fedhanii akka argataniif ni dandeessisas jedhu. Kana jechuun fakkeenyaaf abbaan tokko yookaan haati tokko mucaan koo gaafa dhalatee halluun ija isaa adii yookaan samaayawii, dheerinni isaa hammana, bifti isaa gurraacha yookaan adii, gurri isaa akka kana, funyaan isaa akka kana akkanaaf ta'uun barbaada yoo jedhan mucaan akkasii akka isaaniif dhalatu gochuun ni danda'amas jedhaniiru. Saayintistoonni kun itti dabaluudhaanis keessumattuu namoonni sammuu cimaa qaban ammoo daa'immanuma akka isaanii sammuu cimaa qaban deebisanii akka godhataniif yookaan akka dahaniif isaan dandeessisaas jedhaniiti jiru. Dhugaan isaa garuu kana qofaa miti. Namoonni yaada kana mormanii fi addunyaan mormuu qabdi jedhan faayidaa isaa caalmaa balaa isaatuu hammaatas jedhanii jiru. Kana qofaa utuu hin taane dhalli namaa sanyiinsaa biyya lafaa kanarraa akka badus ni taasisa jedhaniiru. Namoota yaadicha morman keessaa Vladimir Putin mootiin Ruusiyaa isaan tokkodha. Bara 2017 Vladimir Putin akka lakkoofsa Awurooppaatti waa'ee DNA editingii kana yommuu dubbatan gochi saayintistoonni irra ga'an kun addunyaa keenya irratti niwukilaara caalmaa dhala namaatiif baay'ee balaa hamaa kan qabuu fi kan baay'ee sodaachisaa ta'e dabalataanis loltoota solver jedhaman yookaan loltoota gara jabeeyyii ciccimoo DNA
namtolchee kanaatiin biyya lafaa irratti uumuu dandeessisaa jedhanii jiru. Egaa loltoota addaa Puutiin jedhan kun waa ajjeesuu balleessuu yoo fedhan sodaa tokko malee gara laafina tokko malee dhukkubsuu tokko malee otoo nama yookaan qaama du'u sanatti hin dhaga'amin ajjeesuu akka isaan danda'an gara jabina Hamaas akka qaban himan. Haaluma kanaanis bara 2022 keessa waraanni cimaan gara jabeeyyii ta'an DNA edit godhamu kanaan dhalatan sammuu isaanii keessa chiipsii galfamuun addunyaa irrattis ni uumamu jedhanii jiru. Kana jechuun egaa ilbiisota nama hidduu danda'an erga ilbiisota nama hin hiddine gochuun danda'ame uumama Waaqayyo uume kana erga geeddaruun danda'ame dhalli namaas dhala namummaarraa gara bineensaatti akka hin geeddaramne wanti taasisuu hin jirus jedhaniiru. DNA dhala namaa kan bineensotaa wajjin walitti makuudhaan uumamni haaraan dhala namaa fi bineensaan wal makaa ta'ee fakkeenyaaf fuulli isaa nama fakkaatu qaamni isaa biroon immoo bineensa ta'ee oomishuun ni danda'amas jedhaniiru. Akka fakkeenyaatti yoo ilaallee dhukkubi busaa, hoomaan hawaannisaa fi ilbiisonni biroon miidhaa geessisan Afrikaa qofa irratti kan isaan hammaataniif maaliif jennee yoo ilaalle waan qorannoo gaafatu yoo ta'e iyyuu namoonni hedduun laaboraatoorii keessatti uumamuudhaan akka ergaman dubbatu. Kana jechuun biyyoonni yookaan ardiin Awurooppaa fi qarooman kun biyya tokko miidhuu yoo barbaadan utuu gara sanaa hin dhaqin salphaatti bakka jiran ta'anii ilbiisota DNA isaanii keessatti hadhaa qaban yookaan namoota hidduu danda'an yookaan dhukkuba hamaa nama qabsiisuu danda'an oomishuudhaan gara biyya sanaatti erguun ni danda'ama jechuudha. Biyya isaanii keessatti immoo akka isaan miidhaa yookaan balaan geessifneef farra ilbiisota sanaa kan ta'an oomishanii gadhiisus jedhameera. Haaluma kanaan egaa uumama haaraa walakkaan isaa qaama namaa ta'ee fi walakkaan qaama isaanii immoo bineensota ta'an lafarratti oomishuudhaan sanyiin dhala namaa lafarraa akka badus gochuun ni danda'ama jedhameera. Egaa gochi kun kan yaalamuu jalqabee akkuma jalqaba isiniif kaafne bara dhalli namaa Waaqayyo jalaa miliqee fi Waaqayyo dhala namaa uumuu isaatti gaabbe sanaa. Macaafa Henook boqonnaa 2:9 irratti akka arginutti ergamoonnii fi namoonni walitti makamanii uumamni haaraan isaan gidduutti uumamaniiru. Uumamni sunis warra foon namaa nyaatan dhiiga namaas dhugan ta'an jedha. Nan dubbisa. Macaafa Henook boqonnaa 2:9 irratti ergamoonni dukkanaa sun haadha manootii namaa erga fuudhanii booda muraa fi badiisa isaan barsiisan. Isaan gidduuttis uumamni haaraan hin dhalatan. Uumamni dhalatan sunis ciqilee 3,000 ol hin dheeratu turan. Uumamoonni kun hamma maatiin isaanii isaan sooruu dadhabanittis waan dhalli namaa itti dadhabe hundumaa hin balleessu hin sooratus turan. Sana booddee deebisanii simbirrootaa fi uumamoota biroo soorachuu jalqaban. Kana hundumaa erga sooratanii booddees walii isaanii hin sooratan. Warra isaan dahanii fi isaan godhatan utuu hin dhiisin hunduma uumama lafarra jirus hin sooratan jedha. Kana booddee dacheen waan isheerra ga'e kanaaf dhiiga isheerratti lolee kanaaf deebiftee uumama kanaan ni kassaftee jedha. Bara keenyattis irra deebiin kan mul'ataa jiru isa kanaadha. Kana boodas waraanni jiru waraana meeshaa waraanaatiin taasifamuu osoo hin taane waraana baayoloojikaal ta'es jedhama. Fiilmiin Human Nature jedhamu kunis kan inni hubachiisu dhalli namaa hamaa hin qabu. Garuu haalotaa fi amaloota isaan itti fayyadamantu hamoota isaan taasisas jedhaniiru. Egaan daawwattoota keenya qophiin nuyi har'aaf isiniif qopheeffannee kan hanga ammaatti daawwattanidha. Addunyaa keenya irratti maaltu uumamaa jira kan jedhu qophii ajaa'ibsiisaa kanarraa waan guddaa akka isin barattan abdii guutuu qabna. Ergaa kana akka isin naqqabeen yoo itti gammaddan like gochuudhaan, share gochuudhaan chaanaalota garaagaraa teelegiraamii akkasuma feesbuukii keessan irratti namoota biroof qooduu ni dandeessu isiniin jenna. Waan daawwattaniif ulfaadhaa guyyaa gaarii oolaa eebbifamaa.